Akkumaam dambaliin galaanaam yeroo bubbeen ka'um lafa raasuum gabaasniitti bararbee saaxilameem addunyaam warra dureeyyii fi aangoo qabanii raaseem dirriba dhoowwee jiraam. Saanduqni Paandooraa banameeraam kanaan dura maqaan Jeffrey Epstein jedhuun maqaa nama du'eem awwaalamee tureem. Har'a garuum awwaalcha keessaa ba'eem lubbuu warra jiranillee hudhaa jiraam. Dokumentoonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen akka iimeeliim, suuraam, viidiyoo fi waraabbii sagaleem of keessaa qaban akkuma lolaam tulluurraa gadi bu'utti manneen mootummaam, manneen baankii fi wiirtuuwwan saayinsiim lolaan liqimsee jiraam. Wanti nama rifachiisuum namoonni as keessatti maqaan isaanii dhaameem namootaam addunyaan fakkeenya gaarii jetteem ilaaltuudhaam. Tibba kanaa ministeerri haqaam Ameerikaam faayilota dabalataam yeroo gad lakkisuum kanaan dura namoonni Epstein of fannisee du'e jedhanii amananillee amantii isaanii shakkuu eegalanii jiru. Oduun har'aan miidiyaalee hawaasaa fi wiirtuuwwan oduu dhuunfaarratti dhabobaam ibiddaateem Jeffrey Epstein duunee inni lubbuun jiraam kan jedhudhaam. Shira xaxamaam kana duubaa immoo seenaa Mossadtu jiraam. Shakkitoonni yeroo dheeraaf Epstein daldalaa saalquunnamtii qofa miti inni basaasaam Israa'el tureem jedhanii falmuum. Akka tiyooriin kun jedhutti Epstein iccitii namoota gurguddoo waraabeem kan inni kennuuf Mossadiif tureem. Kanaafuu yeroo inni Ameerikaatti qabamuum michoonni isaam Tel Aviv jiran sun du'a soobaam qopheessaniim reeffa nama biraam awwaalaniim isa garuu xiyyaaraan butaniim gara biyya isaatti deebisan jedhanii amanuum. Jeffrey Epstein namicha manneen isaam viidiyoo iccitii fi kiyyoo shiraatiin guutame sanaam mana isaam isa Floridaa keessatti kennaa addaa tokkoon faayamee tureem. Kennaan kun fakkii yookaan boca dhagaa miti uffata akka abaam tiswaam isa gurraachaam kan warqeen marame sanadhaam. Jeffrey Epstein nama qabeenya qofa qabu hin turreem inni nama dhiibbaa daangaa fi amantii ce'uu qabu tureem. Siyaasa Ameerikaarraa hanga masaraa mootota Arabaatiin saayintiistootarraa hanga hooggantoota amantiitiin hunda isaanii kiyyoo isaatiin xaxee qabatee jiraam. Nutis eenyummaa Jeffrey Epstein dabalateem iccitiiwwan isaa addunyaa guutuu raasaa jiran bal'inaan isin dhageessisuuf qindeeffannee dhiyaannee jirraam. Turtiin keessan naga xumuraatti nu faana turum. Qophii keenyaam laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyyaa shamaar qafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdhaam. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Magaalaa New York naannoo Brooklyn jedhamuun iddoom ho'ii fi qabbanni jireenyaa wal makaateetiin mucaan tokko bara 1953 dhalateem. Maqaan isaa Jeffrey Edward Epstein jedhamaam. Maatiin isaa sooressa hin turreem. Abbaan isaa hojjetaa bakka bosonaa fi paartii kunuunsu tureem. Jireenyi isaanii giddu galeessaam. Manni isaanii dhiphoom garuu abjuu mucichaa samii tuqa tureem. Eenyumtuu yeroo sanaam ija isaa keessa ilaaleem. Mucaan kun gara fuula duraattiin bineensa seenaa addunyaa keessatti xurii gurraacha dibatu ta'a jedheem hin tilmaamneem. Innim akka mucaa callisaam kan herrega jaallatuu fi muuziqaa piyaanoo taphatuutti guddateem. Garuu sammuu isaa keessaam fedhii aangoo fi qabeenyaa dhokotaam kan akka ibiddaam haguugamee boba'utu tureem. Barnoota isaa kolleejii Cooper Union fi New York University keessatti eegaluus xumuruu hin dandeenyeem addaan kutee beem. Sababiin isaa ifadhaam inni daandii dheeraa barnootaam osoo hin taaneem daandii gabaabaam qabeenyaa fi aangoo barbaada tureem. Ajaa'ibaam uumamaa ta'eem nama digirii hin qabne ta'us afaan isaa mi'aawaa fi dandeettii amansiisuu inni qabuun mana barumsaa sadarkaa olaanaa Dalton School jedhamuun bakka ijoolleen dureeyyii fi namoota beekamoo baratanitti barsiisaa herregaa fi fiiziksii ta'eem qacaramuu danda'ee jira. Asitti tureem Epstein dhugaa jireenyaa tokko kan hubateem aangoon beekumsarra hin jiru. Aangoon namoota beekamoo fi dureeyyii waliin michoomuu keessa jira. Ijoolleen inni barsiisu sun ijoollee namoota wal siree raasanii turan. Abbaan barataa isaa tokko dandeettii Epstein ilaaleem ati asitti yeroo kee gubaa jirtaam kottuu baankii Bear Stearns keessaa hojjedhu jechuun guyyaa sanaam eegaleem Epstein gabatee gurraacha mana barumsaa dhiiseem gara gabatee maallaqaa fi shira addunyaatti ce'eem.
Achittim Epstein nama biraatiin uffata qaaliin faayamee haasawaa hayyoota haasa'uu eegalee akka nama maallaqaa haasofsiisutti of dhiyeessee waggoota muraasa keessatti nama tajaajilaa turerraa gara nama tajaajilamutti jijjiiramee shiree herregaa akkamitti gibira jalaa akka miliqan akkamitti maallaqni qilleensarraa akka naanna'u baratiin odarra baankii sana keessaa ari'amus inni kufuuf hin turre inni ka'uuf ture dhaabbataa ofiisaa banee maamiltoonni isaa namoota biraa hin turre miiliyooneroota poolishiyaanotaa fi namoota dhiibbaa guddaa qaban turan isaan keessaa inni guddaan Leslie Wexner abbaa qabeenyaa Victoria's Secret Team Epstein sammuu fi qabeenyaa Wexner to'achuudhaan akkuma raamoo muka keessa seenee qabeenya nama kanaa keessatti of ijaaree garuu qabeenyi Epstein kufachaa dhufee manaa fi konkolaataa qofa hin turre inni mootummaa dukkanaa kan ija namaa jalaa dhokatee ijaarrachuu eegalee xiyyaara dhuunfaa isaa Lolita Express jedhamu bitee xiyyaarri kun xiyyaara qofa hin turre iddoo yakki suukkanneessaanitti raawwatamu bakka namoonni gurguddoon addunyaa pireezidaantonni mootonnii fi hayyoonni saayinsii kabaja isaanii gatanii fedhii foonii isaanii isa xuraawaa itti ba'anidha. Dookumentarrii jireenya isaa inni guddaan ammoo odola dhuunfaa isaa Little Saint James kan Virgin Islands keessatti argamtudha. Odolli kun alaan yeroo ilaalan jannata fakkaatti bishaan cuquliisaa mukkeen meelatoo fi qilleensa qulqulluu qabdi garuu keessi isaa masaraa seexanaa ture. Epstein odola kana irratti gamoo ijaaree gamoo sana keessatti ammoo holqa iccitii uume asitti ijoollee durbaa umriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an utummaa addunyaarraa gowwomsee fiduun garbummaa saalqunnamtiif isaan fayyadamaa ture. Wanti nama jibbisiisu Epstein kana kan godhe fedhii ofiisaatiif qofa hin turre inni basaasaa iccitii ture namoota gurguddoo pireezidaantota Ameerikaa kanaan dura ilma mootii Ingilizii fi hayyoota akka Stephen Hawking faam gara odola kanaatti affeereera. Yeroo isaan fedhii isaanii raawwatan kaameraa dhokataan hundaam waraaba ture ati yoona tuqxee yookaan yoona saaxiluu yaaltee anis suuraa fi viidiyoo kana nan baasa jechuun afaan addunyaa dhugamaa ture. Kanaafuu Epstein nama qabeenyaa qofaa qabu hin turre inni nama kuusaa iccitii addunyaa of argaa qabu ture nama hunda bituu nama hunda sodaachisuu danda'a jedhee yaada ture. Jireenyi isaa alaan nama arjaam nama gargaarsa godhu nama saayinsii fi barnoota jaallatu fakkaata. Yuunivarsiitiiwwan gurguddoo akka Harvard fi MIT'f maallaqa kennaa maqaa isaa qulqulleeffachaa ture garuu haguuggii sana duuba bineensa ijoollee xixiqqoo adamsu nama dhiigaa fi imimmaan daa'imman irra ejjetee mootummaa dukkanaa ijaarrateetu ture. Epstein ofiisaa akka giddu galeessaa addunyaatti ilaala ture. Aniin tuqamu, aniin qabamu, aniin kufu jedhee amana ture. Garuu ijaarsi inni ijaarratee dhiigaa fi lafee daa'imman irraa waan dhaabbateef yeroo inni diigamuu jalqabu sagaleen isaa addunyaa raasuuf ture. Akkuma dambaliin galaanaa yeroo bubbeen ka'u lafa raasu gabaasni tibba kana saaxilamee addunyaa warra dureeyyii fi aangoo qaban raasee irriba dhowwee jira. Saanduqni Paandoraa banameera. Kanaan dura maqaan Jeffrey Epstein jedhuun maqaa nama du'ee awwaalame ture. Har'a garuu awwaalcha keessaa ba'ee lubbuu warra jiranillee hudhaa jira. Dokumentoonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen akka iimeelii, suuraa, viidiyoo fi waraabbii sagalee of keessaa qaban akkuma lolaa tulluurraa gadi buutii manneen mootummaa, manneen baankii fi wiirtuuwwan saayinsii lolaan liqimsee jira. Wanti nama rifachiisu namoonni as keessatti maqaan isaanii dhaamee namoota nuti fakkeenya gaarii jennee ilaallu turan. Mee maqaam Dr. Peter Atiyam isa fayyaa namaa fooyyessuuf hojjetu haa ilaallu yookiin biileenara Bill Gates isa addunyaarraa dhukkuba balleessuuf tattaafatu. Inni biroon ammoo Reid Hoffman abbaa qabeenyaa Silicon Valley. Namoonni kun har'aa afaan qabatanii jiru. Bill Gates kanaan dura Epstein waliin hojii tololtummaa qofaaf wal argine jedhee ture garuu iimeelonni ba'an waan biraa dubbatu. Miidiyaalee hawaasaa irratti keessattuu ture irratti manni murtii uummataa dhaabbatee jira. Uummanni dallansuudhaan boba'e akkuma warraaqsaa Faransaay yeroo baatillee cabsan sana har'a uummanni karaa dijitaalaa dallaa dureeyyii kanaa cabsaa jira. Hariin kun bu'aa fiduu eegalee jira. Hooggantoonni gurguddoon hojiirraa ari'amuu jalqabanii jiru. Garuu wanti nama gaddisiisu ammoo haqaa dhabamuu warra miidhamaniiti. Faayiloonni saaxilaman kun guutuu miti bakka baay'eetti haqamanii jiru.
maqaan dhokfamee jira. Mootummaan Ameerikaa Koomishinii Walabaa hundeessuuf fedhiin qabu. Pireezidaantiin Tiraamp illee dhimmi kun haa cufamu gara fuula duraatti adeemnu jechaa jira. Sababiin isaa namni qulqulluun waan hin jirreef ta'uu mala. Epstein du'eera jedhamus mootummaan dukkanaam inni ijaare sun ammallee mootii qaba. Iccitiin kun yeroo saaxilamu namoonni muraasni salphachuu danda'u. Garuu gaaffiin guddaan sirni daldalaa saalqunnamtii ijoollee inni lafa jala diriirse sun hoo diigamee jira. Deebiin isaa lakkii kan jedhu fakkaata. Akkuma fiilmii shiraam xumura hin qabneetti seenaan Jeffrey Epstein du'aan hin goolabamne. Inumaa du'a booda boqonnaa raatu baname fakkaata. Awwaalchi isaa callisaa miti. Lafa jalatti sagalee shakkii fi guddaa addunyaa raasaa jira. Tibba kana ministeerri haqaa Ameerikaa faayilota dabalataa yeroo gadi lakkisu kanaan dura namoonni Epstein of fannisee du'e jedhanii amananillee amantii isaanii shakkuun eegalanii jiru. Oduun haaraan miidiyaalee hawaasaa fi biirtuuwwan oduu dhuunfaa irratti laboobaam ibiddaatiin Jeffrey Epstein duunee inni lubbuun jira kan jedhudha. Kuni dhaga'uuf nama naasisa. Garuu ragaa namoonni kun dhiyeessan sammuu namaa jijjiira. Akka gabaasaa poolisii fi ogeeyyii fayyaa hagayyaa bara 2019tiin Epstein mana hidhaa Metropolitan Correctional Center keessatti shiboo siree kutaadhaan of fannisee du'e jedhama. Garuu hayyoonni intarneetii fi qorattoonni dhuunfaa suuraa reeffa isaa fuudhanii suuraa isaa kan yeroo lubbuun jiru waliin wal bira qabanii ilaaluu eegalan. Wanti isaan argan kan nama rifachiisudha. Gurri reeffa sanaa fi gurri Epstein waliin fakkaatu. Funyaan isaa sadda jedhu. Kuni shiraan reeffa jijjiiruu ta'uu danda'a. Shakkii kana kan babal'ise ammoo suuraa dirooniiti. Erga inni du'e jedhamee booda suuraan diroonii tokko odola dhuunfaa isaa Iccitii James irratti nama Epstein fakkaatu kan teessumarra taa'ee bashannanu agarsiisu ba'aa ture. Suuraan kun dhugaamoo photoshoppii ta'uusaa mirkanaa'uu baatus namoonni Epstein nama akka salphaatti du'u miti. Inni nama du'a illee gowwoomsuu danda'udha jedhanii akka amanan taasisee jira. Kana malees hayyoonni xiinsammuu falmii cimaa kaasu. Namni akka Epstein kan of tuulummaa daangaa hin qabne kan ofii isaa akka waaqaatti ilaalu akkamitti abdii kutatee of ajjeesa jedhu. Imeelii isaa Saaxilame keessatti Epstein waa'ee baayoloojii yeroo barreessu baayoloojiin sobaa nuti mootiidha jechuun barreessee ture. Namni yaada akkasii qabu du'a filatamoo maqaa jijjiirratee fuula jijjiirratee bakka biraatti jireenya haaraa eegala. Wanti nama dhibu kan biraan obboleessa isaa Markham Epsteinidha. Markham obboleessi koo shiboo sireetiin of fannisuun isaa hin fakkaatu. Morma isaa akkasitti hin cabne jechuun falmaa ture. Mana hidhaa keessatti maashiniin hargansuun isa biratti argameera. Kunis kan inni fayyadamu ta'us haalli naannoo siree isaa waan shira fakkaatu qaba jedhamee amanama. Falmiin inni dhumaa fi ulfaataan garuu Ghislaine Maxwell irratti xiyyeeffata. Isheen tajaajiltuu isaa turte. Iccitii inni beekuun beekti. Namoonni akkas jedhu yoo Epstein iccitii baasa jedhame ajjeefame yookaan of ajjeese isheen maaliif lubbuun jirti? Maaliif isheenis hin duune? Kuni shakkii guddaa uumam. Tarii Epstein FM Maxwell qaamolee gurguddoo waliin walii galtee uumuun yootiin bannaa iccitii keessan garuu hin baasnu jechuun walii galan ta'a. Har'a Twitteraa fi miidiyaalee gurguddoo irratti suuraawwan reeffaa fi suuraawwan duraanii wal bira qabuun ilaalaa kuni isa miti jechuun itti ufee jira. Dhugaan lafa jiru reeffi sun dhugumaan kan Epstein ta'uu danda'a yookiin immoo shira jaarraa kanaa isa guddaa ta'uu danda'a. Wanti mirkanaa'e tokko garuu Epstein du'uus hafuurri isaa fi shakkii inni uume akkuma aaraam ol ba'aa jira. Bineensi sun dhuguma du'eeramoo akka gaaddisaa taa'ee kolfiisaa inni sodaachisaa sun addunyaa raasaa jira. Yeroo ni deebisa. Akkuma awwaalchi tokko cufameera jedhamee amanamutti tasaam qaboon saanduqichaa baname wanti keessa jiru yeroo ba'u naasuu akkamii akka uumu tilmaama. Tibba kana addunyaan dijitaalaa oduu Jeffrey Epstein du'aa kee jedhuun raafamaa jirti. Oduun kun lafa biraa miti. Wiirtuu basaasummaa addunyaa Tel Aviv Israa'el keessaa maddeen suuraawwanii fi viidiyoowwan guyyoota muraasa dura Twitter irratti gad lakkifaman namoota miiliyoonaan lakkaa'aman rifachiisanii jiru. Suuraawwan kunneen namicha fuula Epstein fakkaatu rifeensa inni ittiin beekamu sana garuu bifa jijjiirrachuuf yaalee magaalaa Tel Aviv keessaa waardiyoota waliin yeroo deemu agarsiisu. Awwaalchi isaa banaadhaan inni isaas jira jedham gabaasni tokko Twitter irratti. Akka gabaasaa gaazexaa Israa'el miti oduun kun akka laboobaa ibiddaa tamsee
shira xaxamaa kana duuba immoo seenaa Mossadtu jira. Shakkitoonni yeroo dheeraaf Epstein daldalaa saalqunnamtii qofa miti inni basaasaa Israa'el ture jedhanii falmuun akka tiyooriin kun jedhutti Epstein iccitii namoota gurguddoo waraabee kan inni kennuuf Mossadiif ture. Kanaafuu yeroo inni Ameerikaatti qabamuun michoonni isaa Tel Aviv jiran sun du'a sobaa qopheessanii reeffa nama biraa awwaalanii isa garuu xiyyaaraan butanii gara biyya isaatti deebisan jedhanii tamanuun. Seenaan isaa kan bara 2008 fi 2019 shakkii kanaaf ragaa ba'am. Bara 2008 yakka ulfaataadhaan himatamee work release jedhamuun guyyaa guyyaa ba'ee hojjetee galgala mana hidhaa kan hoteela fakkaatu keessa bula ture. Amma Tel Aviv keessatti namni suuraarra jiru sun Epstein ta'uu baatus Eenyu Jeffrey Epstein magaalaa sanarraa barrisaa jira. Awwaalchi isaa New York keessa jira jedhama garuu afurri isaa fi iccitii inni qabatee ammallee addunyaa sodaachisaa aniin duunee isin gidduun jira jechaa jira. Oduun faayilota ministeera qaama Ameerikaa keessaa ba'e qaama qofaa osoo hin taane amantii fi qalbii namaa kan raasuun saaxilee jira. Mee yaadaam wanti addunyaa irratti akka qulqullootaa jedhamee kabajamu akkamitti mana namaa yakka saalqunnamtii suukkanneessaa hojjetu keessatti argama. Jeffrey Epstein namicha manneen isaa viidiyoo iccitii fi kiyyoo shiraatiin guutaman sana mana isaa Floridaa keessatti kennaa addaa tokkoon faayamee ture. Kennaan kun fakkii yookaan boca dhagaa miti uffata kaabaa kiswaa isa gurraacha kan warqeen marame sanadha. Eeyyeen uffata kaabaa karagaan imalee saaxilamee mul'isutti dubartiin daldaltuu Saud Arabiyaa Aziizaa Al-Ahmadii jedhamtu kan Imaaratii keessa jiraattutu kennaa kana ergeef. Bara 2017 keessa yeroo Epstein mana hidhaa seenee ba'e maqaa isaa galmee yakkaa saalqunnamtii irratti galmaa'ee beekamutti isheen kennaa kabajamaa kana ergiteef. Wanti garaa nama gubuu fi sammuu namaa adochuun ergaa isheen kennaa kana waliin barreessitedha. Uffata kaabaa sana isa gurraacha bifa kiibii qabu akkasitti ibsite. Uffata gurraacha kana musliimoonni miiliyoona 10 ol ta'an warra Shi'aa fi Sunnii dabalatee yeroo naanna'anii xawaafan tuqanii jiru. Imimmaan isaanii kadhannaa isaanii fi abdii isaanii uffata kana irratti dhangalaasaniiru. Mee yaadaam imimmaan haadholiin kadhannaa manguddootaa fi abdii miskiinotaa kan kaabaa biratti dhangaleen sassaabamee paakeejii godhamee gara mana nama ijoollee gudeeduutti ergamee kun salphinaa fi tuffii akkamitti. Epstein imimmaan namoota kanaa akkuma badhaasaatti mana isaa keessatti fannisee. Faayilonni kun martiin waan tokko barsiisu. Jeffrey Epstein nama qabeenya qofa qabu hin turre. Inni nama dhiibbaa daangaa fi amantii ce'uu qabu ture. Siyaasa Ameerikaa irraa hanga masaraa mootota Arabaatti, saayintistoota irraa hanga hooggantoota amantiitti hunda isaanii kiyyoo isaatiin xaxee qabateera. Inni waan hunda bituu nan danda'a jedhee tamanaa. Har'a ragaan kun akka agarsiisutti qulqullummaa namoota illee bituuf humna qaba ture. Uffanni kaabaa sun kan imimmaan miiliyoonota baatee mana Epstein keessatti akka daa'immanitti miidhaman sanatti argamuun isaa seenaa kana keessatti mallattoo gadhee guddaa kaayyaafam. Epstein fi michoonni isaa waan qulqulluu ta'e kamiyyuu xureessuuf duubattiin jedhan iccitiin amma ba'e addunyaa musliimaa fi hawaasa idil addunyaa rifaatuu keessa galchee jira. Garuu gaaffiin jiru kana booda maaltu dhufa? Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.